Akauntii maayikii abbaa gubee kottu mee abbaan feeti fidiyoo kaasirra jaame kana haala ta'e nama takka fidimee si dhiira. Dhaggeeffadhaa. Bajaajii teenya bakka dhagayaan dhufte nuuf. Abbaan manaa keenyaa afaan. Feesbuukaa fi tiiktookaa keefumaa gubeetti namaatu si duraa gubee jedhee lola. Akka shayxaanummaa kiyyattiin si ibsee hubadhu. Wanni inni sirraa gubuuf ni hinaafa ofitti amantummaa dhiira hin qabne. Kana caalaa yoon si hime of ajjeeftaa dhaabbadhe sirraa. Bajaajii teenya bakka dhagayaan dhufte. Abbaan manaa keenyaa afaan. Feesbuukaa fi tiiktookaa keefumaa gubeetti namaatu si duraa gubee jedhee lola. Akka shayxaanummaa kiyyattiin si ibsee hubadhu. Wanni inni sirraa gubuuf ni hinaafa ofitti amantummaa dhiira. Sammuu qabdu, dhiirri haati manaa isarra bareedina qabdu, dhiirri haati manaa isarra beekamtii qabdu. Shakkii fi sodaa haadha manaa sanarraa kan qabne abadan hin jiru. Yoo jiraate dayyuusa. Mee dabbaan liifama wajjin mee sirraa bu'aa carraa nama biraati kennitaa liifama mee dabbaaletti amma fakkeenyaaf bakka takkatti illee haasa'u kan keetti irratti bana. Obboleessa keenya mutii qabadhu. Mutii qabadhu. Carraa si kanneen jiraatu ta'e fittee haasawaa kadir kanarraa waa takka badheetiin achi booda irraa suuna na dhageeffadhu. Wallaa yoo dhiira dayyuusa dhiira wallaalaa ta'e malee dhiirri dubartiin haati mana keetii waan akka kanaan si caaltu imaanallee hin qabdu tasgabbii illee hin qabdu. Dhiirri aangoo jaalata. Dhiirri olaantummaa jaalata. Roga barbaaddeen isii san harka micciirtee siiga akka taatu barbaadde malee jaartiin teessii ol akka taatu eenyuun hin barbaaddu. Lakki anniin barbaadu waan hangatti hanta dayyuus. Ati wallaalaa dhamaadhaa jechuudha. Maalummaan dhiiraa, maalummaan bultii, maalummaan jaartii hin galanii fe'ati. Yoo dhiirri jaartiin akka hundaan si caaltu barbaaddu jiraattee hin baana beekadhu. Kun ammoo waan rabbiin dhalootaan dhiira keessa kaayerraa beekadhu. Isa kanarratti namni wal mormu hin jiru. Ilmi namaa waan biraatti wal caaluu danda'a. Qabxiilee hangaan kaase kana dhiirri hundi wal qixa qaba. Dhiirri kana wal caalu hin jiru. Haqaan sitti himaame hin jiru. Kottu ayyee. Kottu ayyee sitti himamme. Akaawuntii fooloonsaa miliyeenaa fi waa qabu. Ka fiidiyoon takkitti inni waraabe sa'a takka keessatti 100 meeqa deemtu. Ka laayivii yoo ittiin seename namni kun meeqa itti galataa'u. Akaawuntiin halkan takkatti guyyaa takkatti doolaara Ameerikaa meeqa galchu. Kaampaanii tiktaakaa biratti beekame akaawuntii hidhamee qulfii mataasaa qabu jechuudha beekadhu. Akaawuntiin akkasii akaawuntii wardiyaa qabudha akaawuntiin akkasii. Akaawuntii wallee biyya arabaa seetee tiktaakaa fi lakkoo isaan banan kana. Sittin fakkaatin maayikii ijoollee seetee wallaaltuu seetee intala tana dhamaatu seetee nama waa'ee miidiyaan beekni si fakkaatte. Yoo xiqqaate namoota waa'ee miidiyaa beekanii wajjin haasofitee akaawuntii sana kan hin gubanneef akka inni jabaatuuf waa hedduu waan irra dalagdeef waa hedduu waan irra sirreessite qabdi beekadhu akaawuntii akka kiyyaa beekatiin sehin. Sigala moo singillee amma? Okay, akaawuntiin kun akkamii gubachuu danda'a? Tokko lammaffaa. Akaawuntii kana qaama kamii gubuu danda'a? Lama. Fakkeenyaaf ijoollee naannaa fi jaalibsaan jaarru ijoollee naannaa fi namni biraa jaarru telegiraama keessatti akaawuntii si sheer goonee rabbiin haadhatii kan agarsiisan amma bakka ittiin riippoortii nama godhan sanuun beeku. Riippoortii bakka jettu niin beekaa. Riippoortiin bar riippoortii godhuu qabaafii miti. Riippoortii gooteeti seenni si fida waan yakka takkaa'uu badii nama sanii itti barreessitu koominitii warra tiktaakaatti achiin boodaadha riippoortiin kan riippoortii sirrii ta'u malee xiyyaa kana tuutee riippoortii qofa gaddaa'uudhaaf riippoortiin ta'u akaawuntiin nama sanii hamma sababa badii nama sanii ittiin barreessinetti ana mara bina shaayidanii hin beeku. Osoo maallaqa naa kafalte akaawuntii namaa badii namaa wajjin barreessuu hin danda'u wallaahi dhugaa rabbisitti. Ingiliffaa barreessuu illee hin danda'u bakka sanuu hin beeku raawwee riippoortiidha. Okay, akaawuntii guddinaa fi beekamtii hanga kana qabu qaamota akkamiitu jaaramee badii akkamiitti himee badii akkamiitiin dhufsiisuu dandeettii addaati. Inni kun girisaa biyya arabaa takkaa'uu gatte ijoollee asirraa hamma wantoota ittiin adda ati dayyuu yoo kasii yaadde. Akaawuntii kana namni gubuu danda'u nama muraasa qofa. Ibsishaan paaswordii imeela tiktaak kanaa osoo hin taane paaswordii imeela muxxee maayikiitu ni qaba harka. Jaarsa waan ta'eef. Kana jechuun paaswordii imeelii tiktooka maayikii ibsaan akka harkaa qabu eenyu shakkii qaba. Isin kana keessa ni jira. Jira namni shakkii qabu amma. Namni imeela paaswordii akaawuntii tiktaaka maayikiidhaa ibsishaan hin qabu namni yoo ni jira isin kana keessa. Ni jira moo hin jiru? Hin jiru. Imeelaa fi paaswordii mudhii gadi qabaatee imeelaa fi paaswordii tiktook hin qabachuu hin dandeessu ni qaba.
yoo inni imeelaa fi paaswordii kana dabarsee usmee fi farsa fakkannee gubsiise malee imeelaa fi paaswordii maayikii harka jirtu isaa fooloo hangas qabu tiktaak koominiti biratti fiildii ta'e tiktaak guyyatu dolaa hanga kana galchu namoonni biyya arabaa ka riippoortii waan taateen beeyni kun jaaramanii gubuu ni danda'u yoo hangatti ati paaraadha jechuudha. Jalqaba isinii kaaseen ture qabxii akka waa'ee haadha manaatiif waa'ee abbaa manaa waa'ee olaantummaa waa'ee aangootiif waa'ee gadaantummaa dhiirri tokko dubartii isii waamu fedheen caaltu akka hin barbaanne ni beeyni. Yoo didee hoo sababa wajjin jala ta'a. Amma laal asliin mataan isaa maayikii shira hangana irratti hin dalagne poolitikaa hangana gubbatti hin taphane. Asliin siyaasa gubbatti dalageeti maayikii eeganuu fi isii waliin buusee cabsee asirraa galchee booda mubaarak musammaa irratti shira xaxee mubaarak baay'ee cabsee jira amma. Mubaarak musammaa guddaa kana cabsee jira bakka meeqa maannoo tuusisee bakka wallahi daakee lafa kaa'e gurbaan asli gettaniin sun nama lafa asirratti fakkaatin. In politics jabaadha gurbaan sun akkatti sirratti dalagu beeka si fakkaatee soogii nyaatee soogii taa'ee sirratti dalaga akkuma inni mubaarak kana qofa guddaa lamee rabbisu taadda. Harka isaatiin mubaarak ibidda qabsiiseetii fi qulqulluu ta'a. Mubaarak miskiinni booda yakkamaa ta'ee ijoolleen itti tuulti. Asliin ammoo fira isaati gaafa inni gaggabe hadhaqee bishaan itti naqu asliidha. Ammoo kan ibiddatti qabe asliidha ammas. Waan akkaan isinitti himaa. Namoonni miidiyaa kana fayyadamaniif namni miidiyaa kana jiru hundi isaa impaawar sooshaal miidiyaa barbaada, humna barbaada, dhageettii barbaada, vaariyaal biyyuu barbaada, indiktaatar. Hundi isaa nama caalu barbaada. Anarraa kaasi. Vaariyaaliin kun waan nama hin goone hin qabu. Kanaaf ammoo humnoota dorgomaa akkuma paartiin siyaasaa wal cabsitu wal jibbitu namoonni miidiyaa kana fayyadamanis argaa waliin danda'an ni soban malee beekaa wal jala yaan malee numarraa kaasi nutu walitti hinaafna. Haqaan sitti himaan takkaa sobeen beeku. Amma sigalee waan dhaggeessu jiru. Kanaaf asliin haati faatee ibsishaan gubachuu maayikii keessaa abadan qulqulluu ta'uu hin danda'an. Sababni isaatis dorgomtuu jabduu morkattuu isi akka isaanii waan taateef isii ibjalaadhaaf waan barbaadaniif irratti waan kana godhuu danda'an kudha shakkiidha tokko naa qabaddaa kalamaffaadha dubbii ibsaa fi dubbii isii ibsaan maayikiin akka isii caaltu hin barbaadu. Akka isa caaltu miti akkuma isaa hojii wal qixaattuu hin barbaadu abbaa manaa waan ta'eef haqaas ammas garuu hanyni kun karaa kamiin ta'uu qaba. Amma ibsaan osoo bilbila maayikii bilbilee takkaan qaamaan bira dhaqee ayi maayikiyyee miidiyaa kana dhiisii miidiyaa kanarraa fagaadhu ati jaartii namaatii wili maayikiin hin dhageessi hin dhageessuuf sababni isaa maayikiin akkuma isin hundi beektan nama jarjara qabu nama batbatii qabu nama alaaqee fisiitti deemuu barbaadu yoo agartanii jettanii yeroo matan hundaa'u laalaa duula nuufisii gidduu turarraa wanni isin hubattan tokko. Konfidensiin qabeetti amanti maayikiin naaf beekeetti amanti amala kadhiiraa qabdi intaloon san dhugaa rabbi sin jaal. Ammoo osoo inni itti dhiyaatee afaan nagayaatiin tiktaak kana dhiisii miidiyaa kanarraa gali jeen akkasiin hin fudhanne dhibbaa dhibba beeyne hin fudhattuuf innis ni beeka baaja'uu waan kana. Yoo miidiyaa kanarraa galtu malee jeeni isiin hin galu jettee kanarra wal dhaban gabbaatee yoo isin dubbatte ibsaan waan itti hinaafeef miidiyaa irra gali jeeni kanarra wal dhabanii addaan bahan ja'amaa booda ibsaa kana namni dayyuu isa ja'ani maqaa ibsaa badaa as keessa taa'uu hin fedhu innis waan isin dhiburraa garuu maal godhuu qaba insistam siyaasa keessa galchee shirara xaxuu qaba jechuudha akka isin hin beeynetti. Ibsaan baay'ee nama biyya Faransii jiru Ingiliffaa barreessuu danda'a Ingiliffaa dubbachuu danda'a. Namoota biyya san keessa jiran warra Ingiliffaa barreessuu fi Ingiliffaa dubbachuu danda'an saahiboota hedduu qabu. Ijoollee qaamaan bakka takkaa hojiin dalagan. Tiktaak nama takkaa riippoortii godhuudhaaf namoota riippoortiidhaaf Ingiliffaa beekan 50 ol sin gaafatu beekadha. Namoota 50 muuxannoo riippoortii qabu qofa walii qabdee akaawuntii nama tokko balleessuu dandeessan. Amma bitaanis mirgaanis akaawuntii intaloo tanaa balleessuudhaaf namni impaawarii seksisfuulii qabu eenyu ibsaa qofaa jechuudha. Sababa isaatiin isinitti hima. Jaartiin akkasiin jaalle waan barbaaduuf tokko. Imeelaa fi paaswordii waan isa harka jiruuf 2. Biyya faranjii waan jiruuf 3. Ingiliffaa barreessuu dubbisuu waan danda'uuf 4. Riippoortii keessa gaafa riippoortii godhan akka ji'ee barreessu muuxannaa waan qabuuf fi saahiboota hedduu waan biraa qabuuf akaawuntii kana gubuudhaaf namni humna guddoo qabu ibsa mataa isaa qofaa jechuudha. Ati immoo kootuutii gaamee sababaa fi ragaa tokko malee wariyaa biyya arabaa kanaa gubee naan jiga. Akaawuntiin maayikii akkumaan kaasaa ture karaa lamaan gubachuu danda'a. Dorgomtoota feemasoota isii wajjin jiran warra kaaslee haadha faateetiin abbaa manaa iftuulummaa fi aangoo akkuma dhiira kaanii barbaaduu fi isii jala gaddeebisuu kan barbaadu ibsishaadhaan yoo ta'e karaa kanaan gubachuu danda'a tokko. Karaa lammaffaa dogoggora koominitiin tiktaak hin hayyamne kan isiin uumtuun yoo hin gubatin
gara Oromoo group irra jaaree isii gubee namni yoo jiraate namni sun nama Oromoo fi miskiina maqaa balleessaa jiru dayyuu sabaata kan leembeenee jechuudha. Sababni isaa miidiyaa kana gubbatti Oromoon diina maayikii caalu ka amantaa Islaamaa xiqqeesse ka Oromummaa xiqqeesse meeqanii gubnaaf jaaramtee gubuu dadhabdee dheettee fooloo gootee galte. Lammaffaa maayikiin nama humna hin qabne nama miidiyaa irraa gale intala dadhabdee miskiina duutee ciibsota nama humnaa hin qabdu agendaa hin qabdu diinaa hin qabdu nama wajjin walitti hin buutu diinummaan sii agendaa siitii wajjin amma jaaramee as gubbaa jiru hin jiru saatii kanatti. Kanaaf afaan kamiin Oromoon jaaramtee akkaawuntii maayikii gubdee jechuu dandeenya ree. Akkaawuntii maayikii karaa lamaan kanaan gubachuu danda'a. Kun ittiin dhala kiyya. Amma dubbachuu dandeessa warri mana keessaa ifama. Namni biraallee isin galcha rakkoo hin qabu. Mee dabbaan liifama asirraa bu'aa amma carraa nama biraati kennataa liifama illee irra deddeebi'ee jechuun amma fakkeenyaa fi haasa'u kan kee irratti dura illee dhaggeeffataa ture ammallee dhaggeeffataa jirra. Fakkeenyaaf amma akkaawuntii makii jaarsatu gubee jaarsiitti gubee rakkoon qawwoo gubellee inni deebi'eeti anumatu iyyuu gube dhiifama naa godha irreen jarri jaarsaa jaartiidha wanti kun online dha mara rakkoon qabu walii dhiisuu danda'anii sana akka barbaadetti illee irraa dubbatte homaa illee rakkoon qabu. Garuu gama lammataatiin ammoo iyyuu yoo ta'elleen akkaawuntii makii kana kan gubuu danda'u aslii fi haadha faatee qofaa warra keessatti hinaananii jedhe. Feemasoonni aslii fi haadha faatee qofa moo akkamii jechi kunillee xiqqoo isii waan biraatti nama hin geessu jarri kun nama waliin jiraatanii nama waliin agartee haalli kaattaa guddatu biyyatan keessatti waan seenaa gaarii walii hin qabanii hoon deebitee jara lamaan kana hojjette achi qabdu wanti kun hoo maal fakkaataa waan biraatti nama oofu yoo wanti kun ragaa fi dhiyootiin jedhan hoo ragaan jiraachuu danda'a ragaa qabdaa moo shakkima haasofte moo akkamii kan jedhuuf. Gaafiin taane yoo fedhuma dubbachuu waan qabduuf dubbatte amma. Inni kun sittuu akka gaafiin taane ni beeka. Natti illee akka gaafiin taane ni beekta. Gaafii sirriitu akka hin taane ni beekta. Dubbachuma feetaaf muutii buqqaafattee dubbatte waan ragaatti qabdaa hin hangetti. Isaantu godhechaa hin jiran warri godhuu danda'uun jechaa jiran. Kanaaf ragaa qabdaa gaafa hangattu fedha dubbachuu qabaachuu kan qaban sirraa baradhaa jechuudha. Biraa jira kutaa kana dhageeffadhu. Biyya lafaa kanarratti diinni kee inni jalqabaa diinni kee inni guddaan saayiba keeti, geeleeteeti, obboleessa keeti. Oromoon waan jiru yoo abbaa si dhale taate malee obboleessi wajjin dhalatti akka itti isa caaltuuf na siin hayyamu nama jiru jira. Seenaa Oromoo keessatti abbaa si dhale yoo ta'e malee obboleessi wajjin dhalattee akka itti isa caaltuuf gammachuu sitti hin qabu waan jedhamu jira. Hin dagatin. Laal qoreen sidirtu simiitu qoree rooba keessaati jetti Oromoon. Qoree dukkana keessaa qoree rooba keessaa qoree dhoqqee keessaa. Hin mul'attu firraan eeydu. Yoo sidirte garuu isin suusitti nan biftu. Namoota hedduu ka ganee fi namoota hedduu ka salphisee fi namoota hedduu ka nyaate namoota isarraa fagoo jiran osoo hin taane namoota isa dhiyoo jirantu wal nyaatee wal fixee wal xiqqeesse qabsoo Oromoo keessa bakkuma hedduutti wal altegetti roguma hundaan diinni kan kee ka simiidhuu danda'uu fi ka tolchee simiidhuu qaama kan keettee haati yaaddu ka si dhiyaaturraa. Sirriin na hubadhu. Maayikii fi aslii fi haadha faatee gaafa gattu waan biraan ulaalchisu waan biraan ulaalchisu akkamitti sinjaa Mubaaraka caalaa maayikiin haadha faatee wajjin faamiliidha. Mubaaraka caalaa maayikiin aslii wajjin faamiliidha. Abbaa Abdii caalaa Rachuu Tasfaayee caalaa maayikiin jara kanaa wajjin waliin faamiliidha. Faamilii fi faamilii taatee gaafa wajjin oltee bultu jawaala keessa wallaquun kan kennaaf iskiraan rikoordii. Faamilii fi faamilii gaafa taatu iccitii wal biraa qabaachuun mana walii dhufuun bilbila walii fuudhuun afaan qabu. Akkuma deeggadda wardaan oolee Daabboo si gabbaasanii godhan diinni biraan goone bar. Laalaa biyyuma lafaa tanarrattuu dunyuma tanarrattuu namni wal cabsu hiriyaadha. Diinni walitti hin gammanne diinni wal sakaalu hiriyaadha. Biyya lafaa tanarraa faamiliin takkaa fireendiin takkaa hiriyaan haadha faateetii fi aslii caalaa maayikii dhiyaatu hin jiru. Gammachuu maayikiitii fi gadda maayikiitis jara kana lamaan qofarraan ta'uu danda'a. Anku yaada kiyya malee ragaan takka basin genne ifaam nagaa batte malee. Sigala moo singalu. Anamma akka yaada kiyyaatti jaroonni kun jaroota gurguddaadha. Nama hedduu wajjin wal beekanii yoo shira xaxuu barbaadan shira xaxuu ni danda'anii. Akkaawuntii maayikii tarii karaa kanaan gubachuu danda'a. Garuu yoo isaanii miti hin jenne ijoollee miskiinaa waa'ee riippoortiitiif waa'ee maaliitu hin beekne biyya arabaa tanaa gube jechuurra karaa saniin irra dhiyaata kan jedhu yaada kan dadde malee arragaan itti qabasin hin jenne kana nagaafachuun gaggee dogoggora keeti takkaa hawaasa kiyya hubachuu dhabuu keetirraayi gaafiin keessi dee biyyeetti yaada kan lammaffaadha abbaan manaa akkaawuntii maayikii karaa seera malee tun gubuu hin danda'u gubuu danda'an hangattee mati gubuu hin danda'u ibsishaan maayikii fuudhee malee tiktaaka siin fuune
Jimma irraa gubette sila afaan ol qabdee jimma uummata guutuu walii qabdee jimmaan hin gubdu akkaawuntii namaa hin gubdu. Oromoon gosaa fi kutaan ijaaramtee akkaawuntii namaa gubdee hin jirtu seenuma miidiyaa kana keessattuu. Akkaawuntii ammaa dogoggora keetiitu akkasirraa gubatu si godha amma hiriyaa keetii akkaawuntii kan kee guba hanga dhufu.